Walee waggaa lama xumuradheera. Garuu waggaa tokko dabalachuun barbaada. Baatii 3 qofatu na hafe adaraa naaf deebisi. Waggaa tokko qofa dabalachuu nan danda'a. Waggaa lama hin barbaadu. Walee mana kanatti waa tokko na rakkise. Innillee mixiidha. Maaliif furmaanni isaa? Walee ani biyya galuuf waggaa lama xumureera. Garuu jaratti himuu nan sodaadhe. Madaamiin koo akka nan gala jedhuun dhaga'uu hin barbaaddu. Mee maal naan jetta? Gaafii obbolaa koo sadeenitti walumatti qabee isinii deebisuufan bakka tokkotti isinii fide. Isinis obsaan dhaggeeffadhaa. Asumarraa viidiyoo kana keessa waa baay'ee barattuu hanga xumuraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Isa jalqabaa irratti kan deebisuu barbaadu jechuudha. Obboleettii keenya waggaa lama xumuree jira. Garuu waggaa tokko dabalachuun barbaada kan jettudha. Egaa nagaalleen daganne ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya haaraa taatan asumarraan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Osoon gara viidiyoo isiniin dabarsin obboleettiin keenya takka walee ilkaan kee osoo sirreeffattee garuu yoo sitti natti aartaa natti aarin dhiifama naan jette obboleettii koo deebii gabaabaa ani sitti sinaaru. Ilkaan kiyya ammoo waaqatu naa uume uumaa waaqatitti guyyaa tokko gaddeen beeku wanta waa fedhes yoo ta'e uumaa waaqaa naman gaddisiisu. Garuu ilkaan koo hojjechiisuu yaadee jira. Hojjechiisuuf asitti gaafachiiseenna Saudi Arabiyaan jira. Riyaala Saudi Arabiyaa birrii 4,000 na gaafatanii birriin 4,000 Itoophiyaa yoo deeme birrii oovarii dhufa. Yeroo ammaatitti gara 100,000 fi omaa dhufa jechuudha. Immoo waggaa lama maleetti immoo hin xumuramu. Ani immoo waggaa lama biyya Arabaa keessa taa'uu miti waggaadhaa hin taa'uu jechuudha. Gara biyyaa galuu waan qophaa'eef yeroo dheeraa waan na fixuuf kanaafuu hojjechiisuun barbaadu. Garuu yoo waaqayyo na gargaare Itoophiyaatti nan hojjechiisa. Gorsa keetiif guddaa naaf galatoomi. Anuu nan beeka ilkaan koo kaltaa akkan ta'e ilkaan kana na dheeresse akka karkarroo kana na fakkeesseeti. Maal godhu gizee tokko uumaa kana odoo moroda wayii qabaadhee ittiin ol morodee ol gabaabse jedhee yaade inuma mokkora inuma morodaa inuma rigaa oluma gabaabbachuu dide ilkaan kiyya kun inuma hojiin rakkadha. Obboleettii koo galatoomi bakka hir'uu koo natti himte kan ammoo kan naa uume waaqayyoodha nan gaddisiisu siin jedha. Ilmi namaa yoo fayyaa qabaate bareedinaaf bu'aa jechuudha. Ani immoo bareedina osoo hin taane fayyaa qabaachuu koottan boonaa jechuudha. Deebii gabaabaan isaa kana naa galatoomaadha. Inni itti aanu gara gaafii obboleewwan kiyyaa wajjin dabarse obboleettii koo waggaa lama xumuradhee jira. Garuu baatii 3 qofannaa fi waggaa lama hojjechuun barbaadu tokko dabalachuu barbaada. 3 xumuree galuu nan barbaada kan jette waggaa tokko dabalachuu sirriitti ni dandeessa. Garuu akkamitti dandeessa? Gizee biyya Peeruuti yoo jiraatte isaan waggaa tokkoon farramsiisu. Saa'udiif Dubaay yoo jiraatte garuu waggaa lama farramsiisu. Garuu haa ta'uti jalqaba jarri iqaamaa yeroo si hojjechiisuuf si gaafatanii waggaa tokko qofan hojjedha. Yookaan immoo waggaa tokkichaaf galeen deebi'a jettaani waggaa tokko bichaan hojjedha ammaa fi galuun fedhii qaba jettee jala murteetti himta. Akkasitti isaan beekanii yoo isaan si beekanii rakkoo tokko hin qabu. Waggaa lama kontiraata kee fixxe taanaan dirqama waggaa lama hojjechuu qabda kan jedhu seerri hin jiru. Waggaa tokko dabalachuu mirga ni qabda siin jedhashi. Kuni asumarraan qoobsa dhadhee yaada. Inni immoo galuun barbaada kontiraata koo fixadhee jira. Garuu immoo jaratti himuu nan sodaadhe kan jette namni kamiyyuu mirgaaf dirqamoo fi biyya Arabaa keessa yoo jiraate sirriitti kan beekuu qabu maalidha isinitti fakkaate dirqamni maalii mirgi maalii kan jedhu jechuudha. Mirgaaf dirqama kan jedhamu jalqaba irratti mana madaamii yeroo seentu biyyarraa yeroo dhuftu waggaa lama hojjechuun dirqama akka ta'e sirriitti beekuu qabda. Yoo rakkoo addaa ta'een alatti erga mana sasseentee farramtee jarri iqaamaa si hojjechiisanii waggaa lama hojjechuun dirqama keeti. Jaalattee jibbitee waggaa lama oduun xumuriin mana madaamii keessa ba'uun hin jiru. Erga waggaa lama xumurteen booda garuu dabalattee galteen mirga keeti. Yoo nan dabaladha jette madaamii walii galtee iqaamaa lammataa yoo hojjechiiste dirqamatti fuftee hojjetta. Lakki galuun barbaada yoo jette waggaa lamaan kee xumurtee yoo jette
madaamin dirqamaan si teechiftu hin jirtu. Ji'a 3 kan irratti hojjetan jiru ishii waggaa 2 fi ji'a 3 kee xumuratti taanan dirqama tokkollee hin qabdu jechuudha. Galuu mirga guutuu ni qabda, wanti sodaattu hin jirtu. Garuu immoo ijoollee keenya gizee achi keessaa galtanii galeen deebi'aan afaan keechan irratti haa baratu. Galee hin deebi'u yoo jettan jarri waa biraa isinitti yaaduu danda'u. Kanaafuu yeroo hunda wanti dubbachuu qabdani galeen deebi'a. Isin waggaa 2 qofa teechanii galeen deebi'a jettan isaati. Anuu yamma kan waggaa 5 taa'ee xumuraa jiru galeen deebi'aadhanan jara kootii walii galee jechuudha. Galtee deebitiitti na beeku malee ani garuu galee deebi'uu hin barbaadu. Isaan immoo galtee deebitii yaadu anis galeen deebi'a hin jedheenii jechuudha. Haala saniin bilxoomaa isiniin jedha. Isa immoo obboleettii keenya mixiin baay'ee na rakkisaa jira jettee fi asumarratti wanta nasitti sii maxxansu kana jalqabarratti ilaali. Yeroo ammaa kanatti mana madaamii keessatti ilbiisonni garaagaraa baay'ee nama rakkisu. Wantoota akka mixii, sorsuubii fi raammoleen garaagaraa yeroo ho'aa kana ni dhufu. Wanta asirratti argaa jirtu kun tokko kan mixiitii kan ilbiisota garaagaraati. Inni adii sun kalii jedhama. Isaan kun yeroo bonaa mana madaamii keessaa dhabamuu hin qaban. Yeroo mixiin dhufe haala kanaan daakuu kana sahaan irratti naqxee isa kalii san wajjin itti naqxee bakka mixiin nam'itu sanitti itti naqxa. Haala saniin baduu danda'a. Yeroo bonaa kana ijoollee baay'ee mixiin rakkisaara. Baay'izawwee simbicha osoo hin taane anallee baay'ee na rakkisa. Keessattuu mixii xixiqqishuu sana osoo hin taane mixii gurguddaa gugurraacha sani iddoo keessattuu qoshaashaa itti gannu yookaan pilaastikii isaa barmeelii isaa peestaalii keessa goonee saafaa qoshaashaa keessatti xaraqqabnu san saafaa sun keechisaa yoo xuraawaa ta'e foolii garaagaraa kan fidu yoo ta'e yeroo bonaa kana baay'ee ulfaata. Asharaati yookaan namuusii jedhan afaan oromootiin maal akka jedhamu beeku isa zimbii jedhama natti fakkaate. Zimbii jedhamu sun baay'ee tokko nama rakkisu. Sa'aatii kanatti kushiinatti walitti qabamuu fi nyaata ati hojjettu irratti nam'uun baay'ee nu rakkisu. Tisiisan dabalatee ilbiisota garaagaraa yeroo bonaa baay'ee kan nu rakkisan yoo ta'u, yeroo kana wantoonni amma isinitti agarsiisee keessa isinii galchee kun filiitii kalii mana madaamii keessaa dhabamuu qabu. Akkasumas loomiidhaan dabalatee yeroo kunniin mana hin jiraanne ta'e loomii cuunfuudhaanii cuunfaa loomii sanitti filiitii san naqxanii bakka ilbiisotaa sanitti naquudha. Ilbiisonni immoo waan kana yoo arganii yoosuma baqatanii badu. Haala kanaan fayyadamuu dirqama isin barbaachisaa jechuudha. Hordoftoota keenya mana madaamii keessatti malaan bulu malee lolaan hin bulan. Obboleettiin keenya tokko waggaa 5 guutuu akkamti dandeessee teechee ani waggaa 2 dadhabe jettee gaafii na gaafatte. Cubbuxoon galaadhaa kutataan garaadhaa akkuma jedhee wallisaan keenya namni garaadhaan kutatee kaayyoodhaa manaa ba'ee jireenya ofii jijjiiruuf jilbiiffatee bakka garaa ofii osoo hin gahin bakka kaayyoo fi galma abjuu ofii osoo hin gahin gara biyyaatti galuu waan hin barbaanneef dirqama obsee hojjechuu qaba. Kanaaf anillee isaan keessaa isaan tokko waan ta'eef bakka abjuu koo ga'een gara biyya abbaa koo gala jedheen obsaan hojjedhee bakka abjuu kootii ga'e. Yoo kutatte malee yoo hin kutanne yoo hin hubanne biyya ormaa keessatti dhuftee deebitaa oo deddeebitee galaa deebi'aan immoo umurii keessirraan fixa. Biyya galee tanan ta'a yoo jette akka ati yaadde siif hin ta'u biyya ormaa. Ji'a 1 ji'a 2 galaa deebi'uun suni ji'oonni biyyatti dabarsaa as deebitu suni umurii keetii irratti lakkaawama. Waggoota keetii irratti lakkaawama. Bilaasha lafatti qisaasa. Kanaafuu waggaa 4 keessatti al 2 odoo galte ji'a 2 boqonnaa fudhattee galta. Waggaa 4 keessatti jiini 4 damoozan argattu umurii keetii irratti lakkaawama akka dhumu sirriitti beekuu qabda. Kanaafuu ji'oota qisaasechuu san asumatti dabalattee walitti qabdee yoo hojjette ji'a 4 biyyatti dabarsite asitti odoo hojjette ji'a 8 bichaa siyafa waggaa 1 fiduuf. Haala saniin hojjettee gizee tokko qurxiidhaan sabasabamtee yeroo galte biyya ormaatti hin deebi'u jettee galma kaayyoo keetii san geessa. Yookaan immoo galaa yoo deebite biyya kan jijjiirtu yoo ta'e dhugaan siin jedha osoo hin beekin umuriin kee deema. Osoo hin beekin biyya ormaa waggaa 20 ol hojjechuu dandeecha. Kanaafuu obsanii
Aannan goromsaa obsaan unatu akkuma jedhanii obsan malee bakka garaa ofiin ga'an. Kanaafuu yaa obboleettii koo yoo obsitee waggaa 5 miti waggaa 15 hojjechuu dandeechi. Garuu umurii qofa lakkaa'uu osoo hin taane waggoota kanneen keessatti maalan firee buuse maalan hojjedhe jettee sirriitti xiinxaluu qabda. Ani isaan keessaa nama tokkodha. Kanan hojjedhu kana zim jedhee ta'u umurii koo lakkaa'uu osoo hin taane waanan hojjedhu kana waggaa waggaadhaan xiinxalaa naman deemudha. Egaa kana fakkaata. Gaafii biraa yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti barreessaa. Viidiyoo kiyyaarraaf qabadee dhufe asumarraa nan goolaba. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa siniin jechuun affeerraa kooti. Yaada fi qeeqa yoo qabaattanis yoo anis dogongora qabaadhe saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa. Turtii na wajjin gootaniif galatoomaa.